Jireenyi mana barumsaa cimaa addunyaa kanarraa dorgomaa hin qabnedha. Mana barumsaa namni hundi keessa darbuudha. Gaafa dhalattu mana barumsaa jireenya tokko jettee eegalta. Gaafa duutu yoo qormaata jireenyaa mo'atte ni eebbifamta jechuudha. Eebbi kee immoo jireenya bara baraati. Kutaa meeqa akka geesse hin beektu callistee waan jireenyi si barsiisu baratte. Qormaata fuula duratti si mudatu hin beektu. Jireenyi barumsa si barsiisa. Nama biroo immoo akkaataa biraan waan barsiisuuf mana barumsaa jireenyaa keessatti qormaata walirraa hatuun hin danda'amu. Sababni isaa namni qormaata wal fakkaataa qoramu tokkoyyuu hin jiru waan ta'eef. Kanaaf jireenya keessatti namatu namaaf jiraata kan jedhamu hin jiru. Abbaatu jiraattata. Abbaatu qormaata isaa qoramata. Kanaaf cimuu nama barbaachisa. Qormaata namatti dhufuuf jedhu waan hin beekneef nama cimaa ta'i.